Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa har'a kenneen Oromiyaa keessatti waraanni ija addunyaa jalaa dhokate gaggeeffamaa jira jedheera. Humnoonni mootummaatiin haleellaan lammii nagaa irratti gaggeeffameera jedhu paartiin siyaasaa kun rakkoon Oromiyaa keessaa karaa nagahaatiin qofa furamuu akka qabus gaafateera. Ibsa KFO laalchisee qaama mootummaa irraa amma ammaatti wanti jedhamin jiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irra dabalata qabdi. Paartiin Koongirensii Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaatti baatii muraasa keessatti namoonni nagaan 297 ol qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 500 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajilaa ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru. Biyya tokko keessa olaantummaa seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa weettani mana murtiiti. Manni murtiin gadhiisa, poolisiin hin gadhiisuu jedha. Yoo iddoo tokko jijjiiretti waan biraatti ni ta'a. Yeroo lama sadii warra maqaa bootiin hidhamee gadhiisaniiru. Manni murtii gadhiise, poolisiin hin gadhiisu jedhe ammayyuu manadhaa jiru. Kan isaanis bichaa miti. Keenyas amma namni Anwaar Saanii jedhanii Hararitti Maakalaayii Komitee keenyadha. Amma Daamoojii raawwachiiftutti filameera iddoo sanatti. Amma inni Jawaar fa'aa hiikaman jetteetu jeequmsa kaasuu yaalteetu jedheetti hidhame. Jawaar hiikame jedhamee gara fuuldura. Kan inni hidhameef Jawaar haa hiikamu jedhee mootummaan. Amma ammoonatti manadhaa jira gadhiisuu didanii. Gaafa nuti koongireesii keenya gochuudhaaf yaallu qaniin lama naafu nama Maakalaayii Komitee keenya ta'e maal ta'e koree jiddu galeessaa ta'e Shashamannee gubbaatti Hamidoo Waaqoo nama jedhanii gaaf lama naafu nu jalaa hidhan. Akka dhufee qooda sitti fudhan. Amma yoonaatti manadhaa jira. Mana murtiitti immoo ni yaala. Koongirensiin Federaalaa Oromoo ibsa har'a kenne keessatti waraana waggaa 1 fi ji'a 8 kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota 100,000 olii badeera. Miiliyoononni buqqaafamaniiru. Qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eera jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf waliigaltee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru. Amma rakkoon biyya kanaa biyya bal'aa jedhamu kana jarri gara Tigraayitti galanii eenyuudha rakkoo bal'aa kana kan fidaa jiru attamitti dhufaa jira. Kanaaf siigalee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u, dakaraas haa ta'u, walakkaas haa ta'u, eessaas haa ta'u walajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kana immoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nugusaatii qabee amma dandeenye wal fixaa ture. Har'as gaabbiin kun deebi'aa jiru. Mootummaan akkatti itti deebisaa jiru. Kana deebisaatii kana modeessuu kan danda'amu marii biyyaati. Aadaa duwwaatu biyya kana yaada, biyya kana amanamaadha, biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maaliidhaan ni jedhamu haa dhaabbatu. Rakkoo keenya mariidhaan haa hiikannu. Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii hundees ilaalchuudhaanis Koongirensiin Federaalaa Oromoo ejjennoosaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Koongirensiin Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jedhaniiru. Nuyi mariin dhuga qabeessa waa lama gochuu danda'u. Tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u. Lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u. Mariin akka gaggeeffamu gaafataa jirra. Mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutirra jira. Nageenya buusuu danda'uutirra jira. Diimookiraasii ijaaruu danda'uutirra jira. Itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutirra jira. Jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutirra jira kan jedhu. Haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirti kan jedhan dura taa'aan paartichaa nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuufi qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa Koongirensiin Federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hooggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne. Yeroo itti kan deebii argannoo ta'e qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
gabaasatti aanutti ceenaa bakki ayyaaneffannaa irreechaa hora arsadiin amma ammaatti ragaan qabiyyee kan hin qophoofneef ta'u abbootiin gadaa ibsaniiru. Abbaan gadaa Abeebee Haayiluu Gobanaa abbaa muudaa Tuulamaati. Gadaan isaanii horri arsadee daangaan akka itti taasifamu qulqullinni isaas akka eeggamu gaafachaatii fi hojjechaa jiraachuu himanii amma ammaatti garuu deebiin arganne akka hin jirre himan. Waajjirri aadaatii fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu karaa isaatiin hora kanaaf eegumsi godhamaa jiraachuu himee qabiyyee lafaa isaa laalchisee garuu ammatti qorannaan geggeeffamaa akka jiru beeksisee Daawit Galmoo dabalata qaba. Horri Arsadii horri dhibaayuu giddugala Oromiyaa keessaa isa guddaadha jedhu abbaan muudaa Abeebee Haayiluu Gobanaa. Bakka seena qabeessa kanaaf garuu haga yoonaa qabiyyeen lafaa isaa qophaa'uu dhabuu fi ragaa ba'u. Akkuma lafa irreechaatti namni duraan barmaatolma duraan itti deeme malee wanni kun reefuu yaadamee ammatti deemamaa jira. Daanga'uu qaba. Kaartaan isaa immoo hojjetamee abbootii gadaa harka akka ga'u aadaa fi tuurizimiin magaalaa Bishooftuu calqabee ture. Ammam akkitti deeme hordofaa sana jirru gaafa kun kaartaan kun asirra gahe namni biraa dhufee asirratti riizoortiin hojjedhaa maal jedhee balleessuudhaatti hin deemachaadha. Kuni sababa misoomaa qabatanii dhufanii bakka kanatti duudhaalee keenya kan addunyaan alamni baay'ee fudhatee ittiin amanu kana fudhatee ittiin waaqeffatu kana akka nu jalaan balleessine nus guyyaa guyyaatti haasaarra dabarree amma deemnee hojiitti gallee hojjechuutti itti adeemaa jirra. Kanaaf gadaan beelbaa baay'ee hojjetaa jirra jechaadha. Asirratti walii galleetti namni akka waan dhuunfaan godhan namni akka waan dhuunfatti gadaa fakkeessee akka waan hin jennu to'achaa jirra. Kanaafuu harkarraa qabanii amma yeroo gabaabaa keessatti hojjetanii akka kaartaa nuu kennan haasofnee jirra jechaadha. Abbaa muudaa Abeebeen gaaffii kana erga qaama mootummaaf dhiyeessine waggaa 2 darbeeraa jedhu. Kanaan dura abbootii qabeenyaa dhuunfaaf bakkeewwan kennamanii turanis deebifamuu dubbatanii galmii fi godii hambaas horuma kana gubbaatti ijaaramaa jira jedhan. Abbaa Gadaa Lataa Birraas waa'ee qabiyyee lafa Arsadii kana akkas jedhu. Garuu dubbiidhaa hindi dubbatama wanti hoodhaa kana jedhamee kennamee hin jiru. Kanaaf silaa horri kun qabiin isaatillee itti kennamee uummata Oromootiif abbaa qaamni barbaachisuuf kennamee uummanni Oromoo kiyye jedhee eega fudhateen booda hin kunuunsasi paarkiin asirraa kunis haala bareedan haala moo uummata keenya hawwatuun hin kunuunfamaadha. Amma qabeenyi lafaatis hin kennamne lama moo kunuunfamni isaatillee baay'ee hora jechuun horri kun kan namni miliyoona meeqanii asitti irreeffatu. Daandiin isaatillee darbee karaa gaafa irreecha bu'an uummanni Oromoodhaa hedduun alaa kan keessaa gaafa dhufu seenuu fi ba'uu irratti cinqii baay'ee qaba. Daandiin kunillee silaa bifa saniin tolfamee baay'ee gaariidha waan jedhuun yaada kiyya ibsuu barbaada. Masarat Tafarraa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuutti ogeettii gabaa tuurizimiiti. Kanaan dura daangaan hora kanaa sarbamee hojii investimantiitiif kennamee ture sirrateera jetti. Namoota iddoo sana sarbanii iddoo jilaa kana qabatan sana kaasaa kaffalanii fi iddoo biraa kennanii fi isa sana daangessanii fi jiru jechuudha. Daangessanii jiru yeroon siin jedhu karaa seera qabeessa kaartaaf pilaanii qaba osoo hin taane iddoo irreechaati jedhamee giriinii ta'ee jira, giriin eeriyaa. Inni biraan immoo instituushii kana iddoo tokko wayiitiin akkas qorqoorroo wayii gadi butamee dalleeffamee ture, dallaan sunis ka'eera, ol deebi'ee jira. Ammas inni sun iyyuu gahaa miti jedhameeti qorannoo garaagaraatiin kan inni adda bahaa jiru. Inni kaan immoo kan Masarat dubbatte waa'ee ragaa qabiyyee lafa hora Arsadiiti. Bara 2008 kaasee abbummaadhaan waajjirri aadaa fi tuurizimii kaartaaf pilaanii iddoo kanaa gaafatee ture. Hamma yoonaatti garuu waa'ee lafa kanaa qorannoo gadi fageenyaan barbaada. Akka waajjira keenyaattis ogeessi qorannoo kana geggeessu jira. Qorannoon kun geggeeffamee sababoota hoogganaan waajjira sanaa yeroo yerootti shifti godhuuf qorannochi otoo mirkanaa'in sababa darbeef haga yoonaa otoo kaartaaf pilaaniin iddoo lafa kanaa nuun kennamiin hafee jira. Ammas immoo qorannoo waajjira keenyaa qofaan osoo hin taane yuunivarsiitiin Adaamaa qorannoo geggeessuuf yeroo tokkos
jalqabee ture. Inni kunis qorannoon yeroo sana jalqabame sun ammas sababa hooggansi iddoo isaa jijjiirratuun inni dhufu sun immoo amma haalatti madaqee waan sana irraan godhuun addaan citee hafeera. Kanaaf amma yoonaa garuu addaan citee hafe jechuu hin dandeenyu ittuma fufamaa jira. Maaliif haala salphaadhaan kennamuu hin danda'u. Masarat akka jettetti hojiin qabiyyee lafaa sadii kun xumuramuu dhabuun bu'uuraaleen misoomaa barbaachisoon akka daandii fi kaan harocha irratti sirnaan akka hin hojjetamneef illee danqa ta'us dubbatte. Kanumaan wal qabatees waajjirri bulchiinsa magaalaa Bishooftuu goda hambaatti akka ijaarsaa jiraachuu himte sababa hanqina bajataa garuu innis amma 40% qofaa akka jiru dubbatte. Gama qulqullina hara kanaa eegsisuunis waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu namoonni gara hora kanaa dhufan akka balfa itti hin ganne to'ataa jirra jette. Ammaaf ragaan qabiyyee lafaa kan ijaarsi bu'uura misoomaa harichaa irratti hundaa'uu fi darbees ijaarsi goda hambaa Bishooftuu yoomitti akka xumuramu wanni beekamu hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Bishooftuurraa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa irraan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Waan hafetti ceenaa qophii fayyaa. Sababa weerara dhukkubaa COVID-19 ka'ee talaalliin idilee daa'immaniif kennamu danqamee dhukkubni gifiraatiif pooliyoo hammaateera jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO'n gabaaseera. Weerara dhukkuba COVID-19 keessatti duula talaallii geggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa jaalanneetu dubbisee akkas jedhan. Akkuma COVIDin biyya keenya keessa galeen talaallii duwwaatu hin taane essential health service jedhamanii kan beekaman kan akka HIV wajjin wal qabatee TB akkasumas immoo talaallii wajjin wal qabatee tajaajiloota kun itti fufan yoo ta'e miidhaa adda addaa fiduu danda'a waan ta'eef jedhamee Ministeerri Fayyaa tajaajilawwan bu'uuraa kan jennu sun akka inni booddeetti hin deebinee fi qajeelfama qopheessee ture jechuudha. Gara jalqabaa wanti haaraan yeroo biyya galu naasuun hin jiraane siistemni hundumtuu immoo dhibee haaraa gadi sanaaf deebii kennuudhaaf xiyyeeffannoo hundumtuu gara sana waan tureef gara jalqabaa irratti sagantoota baay'ee irratti dhiibbaan ture jechuudha. Kana wajjin wal qabatee talaalliin akkuma dame gara jalqabaa ji'a tokko walakkaa ta'u irratti raawwiinsaa gadaabuu malee ji'oota ittaanan irratti garuu karaa idileetiin akka inni deemuu fi hojii hojjetameen raawwiin isaa akka inni gadi hin buune godhamaa tureera jechuudha. Asirratti obbo Darajjee jaarmayaan fayyaa addunyaa kan kaase keessumaa dhukkuba gifiraa fi darbee immoo pooliyoo isa kanarratti haalli jiru attama. COVIDin hin jalqabiin rakkoon weerara gifiraa kun godinaalee baay'ee keessa waan tureef dhaabbata fayyaa addunyaa wajjin ta'uudhaan akkasumas ministeera eegumsa fayyaa UNICEF dhaabbilee nu gargaaran wajjin ta'uudhaan weerara kanaa fi deebii kan ta'u talaallii duulaan kennuudhaaf qophii irra jiruuti weerarri kun dhufe jechuudha. Kanarraa ka'ee ji'oota gara 3-4 duulli kun utuu hin geggeeffamin hafuusaarraa kan ka'e namooti dhibee kanaan qabaman tajaajilawwan biraan akka kennamuuf ta'e miidhaan baay'een utuu hin giriin to'achuun yoo danda'amellee duula kana geggeessuun murteessaa ta'uusaa barree COVIDimaa fi utuu hojii hojjennu irra deebiidhaan akka naannoo keenyaatti naannoon biraa kan hin geggeessine daa'imman waggaa 5 gadi jiran tajaajila doozii dabalataa yookaan immoo booster doos kan jennu kan gifiraaf gargaaru akka isaan fudhatan ta'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan waggoottan itti aanan bara 2012 2013 fi 2011 dhibee weerara gifiraa yeroo laallu xiqqaachaa dhufeera jechuudha. Ammallee taanaan dhibeen weerara gifiraa godinaalee
rakkoo ongee beelaan wal qabatee jiran kan argaa Baalee Bahaa, Harargee, Boorana keessumaa Gujii keessatti rakkoon weeraraa gibiraa hin jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanallee baay'inni isaa akka duraanii ta'uu baate kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Gama pooliyootiinoo. Pooliyoon waggoottan darbanii naannoo keenya koovidiin jiru keessatti hin turre jechuudha. Bara darbee kaasee garuu keesiin pooliyoo keessumaa imported case kan jennu jechuudha. Karaa Somaaleedhaan kan dhufe sana duwwaatu hin taane vaaksin diraayivdi pooliyoo kan jennu immoo Arsii Lixaa fi Shawaa Bahaarratti bara darbee argame. Isaafis duulli deebii ta'uu danda'u duula pooliyoo kennuudhaan rakkoo kana to'achuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa ture jechuudha. Maatiin ijoolleen isaanii gifirri qabee amma wal'aansa fayyaa bira ga'anitti maal gochuu qabu jettanii gorsitu? Daa'imman gifiraan qabamte rakkoo adda addaadhaan dhossuun tureera waggoottan darban kana keessatti. Amma garuu booddana gifirri maal akka ta'e maatiin hundumtuu hubatee rakkoo kanaafis deebii kennamus maatiin beekeetti hirmaataa jira waanta ta'eef gifirri yeroo qabu dhanna gubaa qabaa, fuularratti akka shiftoon ba'uun hin jiraan, ija diimessuun, furreessuun wantoota akkasii kun hin mul'atu waanta ta'eef maatiin kan gochuu qaban daa'ima rakkoo akkasiidhaan qabamte yeroo argani gara dhaabbata fayyaa akkasiin dhuftu gochuu qabu jechuudhaan. Yeroo baay'ee gifira ofii isaatii miti kan inni daa'imman ajjeesu, miiltoowwan dhibee gibiraa wajjin dhufanidha kan daa'ima ajjeesu waanta ta'eef kan akka nimooniyaa jennu kana wajjin wal qabatee tajaajila wal'aansaa argatanii daa'imman baraaramuu danda'u waanta ta'eef maatiin hatattamaan mallattoon kun yeroo irratti argamu gara dhaabbata fayyaa geessuudhaan wal'aansa akka isaan argatan gochuu qabu. Tallaalii kan gibiraas haa ta'u kan pooliyoos kan adda addaa kennuuf socho'amutti rakkoon mudatu maal fa'i? Maatiin hojjetaan mootummaan jiraanii humna hojjetee buluun jira, hojii dhuunfaasaas daldalaas ta'uu danda'an daa'imman tajaajila kana yeroo isaan argatan manaa mana deemamee yeroo tajaajilli kennamu carraa manatti dhufe guyyaatti himame sanatti daa'ima geessuu dadhabuun hin jira waanta ta'eef hawaasi keenya daa'imni talaallii kan argachuudhaan lubbuusee dhiyeewwan talaalliidhaan ittifamuu danda'an addunyaa irrattis ta'e akka biyya keenyaatti miidhaa geessisuun beekaman karaan ittiin ittisuu dandeenyu talaallii duwwaadha jedhee beekuun vaayirasiidha waan ta'eef carraa argame kana akka salphaatti ilaaluutu hin taane daa'imman keenya karaa guutuu ta'een akka isaan argataniif yeroo jedhametti qeetti argamuudhaan manaa mana yeroo kennamu mana banaa gochuudhaan akka isaan tajaajila kan argatan gochuudhaan bakka wiirtuu tajaajilli itti kennamuttis kan fidamu yoo ta'e iddoo sanatti yeroo jedhametti geessuudhaan daa'imman tajaajila karooraan qaban akka argatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Weerarri dhukkuba COVID-19 walumaa gala sagantaa silaa waajjiroonni eegumsa fayyaa qaban hamma tokko danquunsaa yookiin caasaasaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun waanuma beekamu. Akka bulchiinsa naannoo Oromiyaatti maaltu si mudata? Keessumaa rakkoowwan fayyaa baay'eedha kan jiranii dhukkuba daddarbaa ta'an daddarbaan taanes haa ta'u tajaajila idilee kennaman biroo irratti dhiibbaa guddaa fideera jechuudha. Keessumaa humni akka seektaraatti qabnu yeroo jalqaba koovidiin dhufe dhibee kana to'achuudhaaf karaa danda'ame hundumtuu gara sanatti duuleeti kan hojjetaa ture jechuudha. Barsiisuudhaan tajaajila kennuudhaan akkasumas immoo namoota rakkoo kanaan qabaman adda baasuudhaan keessumaa naannoo keenya naannoleen dhumaa wajjin waldaan geessaanii namoota iddoo adda addaadhaa sochii godhanii isa qulqulleessuun sakatta'uun isolation centerii galchuun waan baay'ee hojiin koovidiitti hojjetamaa ture jechuudha. Sana hojii wal qabatee tokko humna namaa qabnu karaa guutuu ta'een hojii biraarra kan oolle godhee jiraanii sana duwwaa situu hin taane danqaan maallaqaan jira, danqaan dandeettiin hin jiraanii loojistikiin adda addaan jira waan ta'eef akka waliigalaatti sirni fayyaa keenya tajaajila kana lamaansaa wal faana baatee deemu hojii wal qabatee hanqina guddaa ture. Akka dinagdeettis akka hawaasummaattis rakkoo guddaa fideera waan ta'eef naannoo keenya irrattis addunyaa irratti dhiibbaa fidee biyyoota adda addaa irratti fidee nu birattis dhiibbaan ni fidee tokkoof tokko jechuu hin dandeenye jechuudha. Obbo Darajjee Abdannaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomii jaalladha. Galatoomii. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata
qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti. Qophiiwwan keenya karaa raadiyoonii akkasumas televezyiinii malee marsariitii keenya voaafaanoroomoo.com, feesbuukii, sooshaal miidiyaa irratti, miidiyaa hawaasummaa irratti, feesbuukii, yuutiyuubii, instaagiraam irratti dhaggeeffachuu itti fufaa. Yaada keessanis achumaan nu biraan gaha. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumureera. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan horn@voanews irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodyusariin keenya har'aa Birhaan Haayiluutii, gulaalaan sagantichaa Namoo Daandiiti. Viidiyoon qindeesse Lateeraa Amantee. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasummaatiin ansin biraan gahaa turte immoo Tujubee Horaati. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan, gulaala sagantichaa akkasumas hojjettoota teeknikaa as turan hunda wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahaan isiniin jedha. Ani Tigist Gammeeti.